Ijjetabiin caaltu argaan booda. Wanni ijoollee fudhee badu maal? Dur ammaa fudhattee badde. Dur. Ana barqal diran jiru kaamila. An dhiira dubbii ata kana harakaat ati gootu. Waay maal eessaa harakaat hin deemne? Dhageessa dubbii atam harakaat akkanaan deemtu wallaahi alazim kaamila naan ta'u. Dubbii harakaat ati ittiin deemtu kan wallaahi naan ta'u. Ani yaa kana filadhu. Yaa dafii daa'ima kiyya asin naaf ciisi. Ani har'a jala muradhee wuduudhee salaatee si galaami. Wuduudhee salaattee shahiiduuf deemte. Dhufee jira. Yoo isa ajjeesallee rabbi nan gaafatu. Jaalatanii jibbitanii funyaan isin qabee daa'ima keessa fichiisan. Dafiitee amma na bira taa'e. Mataan gad deebisatee jee. Itti dawwalee dafi. Dafi itti dawwaliiti. Afa ayila. Gattaa telefoonni kun nuti as kenne. Itti dawwaliiti. Telefoonni si kenna rakkoon qabu. Telefoona rakkatiin. Itti dawwalii dafi ammaan tana daa'ima kana fidii koo jettaan. Dafi. Qalbii na bira hin jiru. Dura hin dawwalin. Eessa geeffatti daa'ima bakka isin geessiti takka amma dafiinaan. Caaltuu moo? Caaltuuni daa'ima eessa geessiti saahiba isii tan bira geessite eenyu bira geessite maaliif mana kana baafte iciiti waa isin waa irra jirtanii waan hayyee gad deebisi kaatisa. Takka naa himu baannaan kaamila. Har'a guyyaa kee guyyaa dhumaati. Caaltuun geelesii bira kaaytu. Shaada qabadhu. Dafi. Geelesii bira geessite caaltuun. Geeleen isii baay'ee lattama uli. Yoo barbaadde naayuun fidin bakka jirti isiin jirtu natti miti aanatu dhageeti si galaami akka turre fuudha dafe ammarti hin dawaliitti. Geelesii bira geessite. Hin dawalin siin jedhi hin dawalin kan telefoonas kaayila telefoon. Eessa bakki isiin keetti eessa dafeetti. Geelesii bira geessite. Namni hiriyaa sinaa baay'eedha. Mana kam iddoo kam eessa geessite dafinatti. Bakka itti dura micii irraa fudhattisani. Bakka itti micii irraa fudhattisani. Maaf hijibta. Isi waloodhaan jiranii dhugaatti. Isi waloon dubbisan. Bar micii mana isiiti miti. Isi waloon dubbisan. Aboo gattaa kaayyee. Isi waloon dubbisan ila. Isi bira geessite. Laati sana harkisee naan mataa kaatti saboof deema. Harkaan gattaa. Narra gad deebisi kaasaati. Harkaan gattaa ree. Atama kanaafuu sa'aatii amma kana mucoo daa'ima asii na fichisiifte moo sitti fichisiisee. Yalla dafare. Fiddu ta'i kaayyee tetteenee hin asiin amma dhufti. Amma hajjiin deemee jiradhaan hin barreessa fiddee dhufti. Keef deemee jira. Dawwaluufi dafii kottuudhaan akka taas jirtu itti himu. Mustashfaa kam jirtam? Mustashfaa waggaa duraatti deettisan jirti. Haatuma ati dheettisan. Oo bilbilli sii banaa ta'e. Quuftanii yaar. Dhugaa dubbachaa quuftanii biriin quuftanii. Aanatu harka isiirra qabeera. Takka dhiira mataa keessa shugguuxii kanaan yoo adda isin baase qaxeettanii akkasitti jettan. Si galaami? Si galaami? Kanaas jennee. Kanaafuu amma dafii dawwal. Dawwalu jira bara. Dafii siin jira dafii. Dawwalamu jira. Yalla dafire. Ono dawwalamu jira. Dafi. Jaba kan dalagu. Aboo gattee bisi kaasa. Gaddee bisiin kamree dafireeti? Qoyye. Jaba kan dalagu ol ka'a. Asuma gattaa. Bismillah. Eessa gattaa jiru? Gar fiiduu jiru. Sigara kufu yee maqaa. La gar fiiduu jiru asuma gattaa. Qaa dalagu. Qalbiin hin jiru. Jaalattanii sun ta'a dirqii keessa laal. عذرا الرقم الذي تتصلون به مغلق حاليا أو قد يكون خارج نطاق التحقيق. Miiseeji barreessitee fi dafii cufa dhuftee. Yoom funuun akka miseejjii kan barreesseef. Kaamila. Aboo gattaa isa. Daa'imni Kunoo si agarsiisutti hin jiru. Nangarsiin daa'imni keessa dafii natti bakka inni jiru dafii. Harkaa qabdii sin jedhame fidda dhufti siinuu fidda dhufti irratti bakka isiin. Mee wallaahi harkaa qabdi jedhe. Wallaahi billahi harkaa qabdi qasaman. Ana osoo mataan adda siin baasin dhugaa dubbadhu kaamila. Wallaahi harkaa qabdi daa'ima. Wallaahi harkaa qabdi. Aboo gattaa ikaasa. Harkaa qabdi eessa jirti ree? Haakima jirti ka. Haakima jirti ka mustashfaa. Mee wallaahi rabbi har'a na oolchin harkaa qabdi. Wallaahi rabbiin hedan hunu nagaa nan bulchin harkaa qabdi wallaahi. Wallaahi harkaa qabdi. Harkaa qabdi mi? Wallaahi harkaa qabdi. Kalaas kaamila. Hagaan bakka san dhaqu itti dawwaltee yookaan miiseeji barreessitee fi waan takka isiin dubbattee caaltuu dubbattee wallaahi bakka sanii dhabee jennaan dhufeetu manatti shugguutiin addaan si baasa. Afa Oromoo garuu. Suara kera kana ammaaf deemtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam tuta fijaratan tuturdusota kini kakaafi gaarii kamna gaafa yaa keessan jirtan itti egaa qabna alhamdulillah ammas bakka jirtan itti egaa rabbii guddaa si waliin hajiraatu isiniif haa baay'atu. Egaa hajjiin
yoo tan akka caaltuu tumee asii deeme quba qabdanii eega caaltuu tumee asii deeme boodanii natti dawalee natti aanaan daa'ima kiyya jedhee yoo akka agartan taate kaleessa daa'ima kiyya yoo rifii naa fiduu baatte jedhee asii hularra dhaabatee hulaa cafaqee deemti daa'ima jalaa hatii naa fidii naan jedhe hayyee deemee daa'ima jalaa hatee sii fidaa jedheeni dhaabbatee taa'ee na eegaa oolee jechuudha. Sababa isaatitti kun caaltuun illee ka'ulmaa manaa baatee ganda namaa jirti daa'ima illee achitti dhiiftee achitti karaa kana deddeemaa daa'ima sii dallaa jirti. Inni ammootu caaltuu dhuftee mana na wajjin as jirtu dhufee hulaan irratti cafaqee meelif daa'ima hagammaa deemtee fidin naan jedhe daa'ima gizee caaltuu rafte gizee caaltuun bira hin jirre jalaa hatee sii fidadhee caaltuu na bira teettee quba qabde jechuudha. Maaliif jennaan akka inni deemuuf jedhee malee daa'imni isa jala caaltuu jalaa hatee isaa kennu hin jirtu. Kanumaaf kana hedduu naan jedhe inni daa'ima fidee dhufaa caaltuudha walitti na araarsi naan jedhe. Kanallee ani caaltuuf himeefii jira jechuudha. Caaltuun illee waan naan jettee jirti. Naafi caaltuun illee waan irratti walii galle jechuudha. Amma ammoo caaltuun mana jirtu daa'ima fida naan jedhe fidii kottu dheeni jira daa'ima fidee dhufa naan jedhe jechuudha. Waan caaltuun naa deebiftee illee isin tuqban qabne malee ani isaaf himee jira. Caaltuun duraan warra ollaa dhayxee akkuma isinuu quba qabda warra ollaa daa'ima isii cibsiti. Daa'ima warra ollaa dhayxeetti achi daa'ima cibsitee dhuftee na bira asis waliin jirra jechuudha. Asumatti teennee wajjin nyaata godhannee manallee wajjin gargaartee waan takka jechuudha. Anillee akka kophaatti yemanatti hin dabbaramne daa'imni rafee jennaan dhufte jechuudha. Amma caajjiin dhufutti jira jennaan caaltuun kan deemee dheeni jechuudha. Dhiyoo tana hunda kophaatti argatee tumee isinii illee beetanii gaggeessee saniitti fuhamanii yaanuna dhukkubachaa jirti. Saniif deemee dheeni caaltuun deemte jechuudha. Akka ajjii fi caaltuun asitti walii dhagarre jechuudha. Yoonatu millee anuma haatumu anuma wayyaa fayyaa qaba waan taate faani. Saniif deemte daa'ima fidee dhufa naan jedhe yoo inni daa'ima fidee dhufe ani osoo kilmaa takkaan godhin jechuudha. Akkuma isinuu yeroo dheertuudha maaliif poolisiin qabsiifne maaliif poolisiin dawallee dhufee isin biraa asii yaa'ee godhaa ooltanii akkuma isinuu jechaa turtan jechuudha. Yeroo hajjiin daa'ima fidee asii waliin mana kana waliin seene jechuudha. Akkasumatti dawalaa jechuudha. Daa'ima caaltu biraa osoo hin taane daa'ima duraatu bira jiraan beekanii mire sana yoo inni fidee dhufa naan jedhee jira. Inni waa'ee fi sharxii wayii irratti walii gallee waan sana caaltuun si fayyamtee jirti jennaan saniif fidee dhufu jira jechuudha. Daa'ima akka beekutti akkasii fidee dhufaa naan jedhee caaltuun naa fayyamte. Saniif amma yeroo inni seene gabbeetumaan akka nama waa isaa fiduu ta'e alaan itti qollofee deemee shurxatti gabbee bilbilee qabsiisuu deema jechuudha. Qabsiise yeroo shurxaan gizee hunda ummanni illee gizee isa qabuun barbaadanii waa itti godhatee namuma kanaatu hajjabatee deemaa mungkin hajjiin nu malee nama biratti mul'ataa hin jiru. Ani waan ta'e anumaaf galuu deebi'u jechuudha. Maaliif akka inni yakka kana guutuu hojjeteetiin namni tokko ol jedhee isa laalleef yakka inni hojjetetti namni isa hisaabutti hin jiru. Saniif an amma ragaanuu daa'ima matana jechuudha. Yeroo inni daa'ima fidee dhufe yeroo dheertuudhaaf egaa daa'ima fudhatee bachisee harkaa qaba. Amma egaa daa'ima fidee yeroo inni dhufe daa'imnummaan biraatu jiraachuu inni daa'ima wayituu barbaade amma malee hin qabnudha yoo mootummaa masanii yoo haala arge yoo garuu fidee isa harkatti argan ragaan daa'ima masanii waan ta'eef poolisiitti yaamee alaan itti qollofee qabsiisa. Har'a yoo fi daa'ima fidee hajjiin ka dhufu taate guyyaa isaa ka dhumaate jechuudha. Kana booda nama dararuu qabu hajjiini. Saniif immaan tara kaameeraa dhufadhee waan ta'u walumaan ka agarru ta'a akkaataa itti qabamuu fi yeroo poolisii arge waan hajjiin ta'u fi daa'ima illee yoo fidee ka dhufu taate daa'ima illee walumaan agaruu teenya nutillee yeroo dheertuudhaaf hin agarree isinis yeroo dheertuudhaaf hin agarree. Kanumaafuu kaameeraa kee dhufadhee tan hajjii yeroo dhufe ularraa bana amma garuu inni dhufee hin jiru ganaadha. Hanqa jidduu tana viidiyoo keessaa inni isinii murachuu akka isin dararree inshaallah. Hanqa xumura viidiyoo kennaan faana tura kaameeraa kee dhufadhee walitti deebi'e. Man, dubbattu sama ulaa cabsu. Way, nus bani balaa jira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maal ulaa irratti ba'u jirta moosa? Maa duudanii maa bandeen ulaa? Namni dhadheemi akka nama dhaabatee haga namni namaatti ru'ee garami qophaa'ee ulaa sirraa bahu haaluu isa kee ta'e as kaa'atte hin jiru. Duuba si malee haaris biraa qaba mana kanatti. Mana kanatti haaris sana kaa'atte? Haaris sana kaa'atte maal wanti qaqqabate mora?
عارف أنا كاتي كيف عارف أنا كاتي ما قلت دبي هاي دبي ما قلتني ما بيجي بيجي أمي جابت إزرت ما دايما تي نجت ألتر إزرت ألتر نجت جالسي برستي جالسي بردي أنت ألتر الرشيبوف كيسا قررت شباب مالي شبو وماليا كود دمتين كا أتوم ما أصير أقول ترى ملاجئ من لازم هو ينسي هاي بانو هامليا أنا بنام تو مجانا جوجوي دفين جوجوي لا راني سي جوراني دوات جوراني كاست صوت هامليا أنت شبو كيسا كيسا ماليا كنومتي شبو كيسا مالتي براتي ما هيك تلي وصلت تريجري أمو إيه والله سيدي رايك لا إله ما كاسي إنترنت ده رايك جرا خلاص يا كاس مرا كونغو هوريسة تسنم ها هوريسة تمونم هوري مثلا وزيني رويو نور رأي هوري ويا إيجا هوريسة إن رب ما تومير أكا كي كان تور هوري تو ويا تما مالي دبي سي ستي مكان قوت سنجير براتي متيو ناس ترتيس جالس أنا جرا مكا سيجاوا تشوف فيك دبي كان سيجاوا تشوف فيك متيو إيش دائما منا بافتني دائمني دودان يعني كمي غندر ديما يدي بران سادي دايما كمان غافا ولت يعني ارارنا مچو في ديرو فا سينجي دي سينو من في انجتو الدير مي مچو في ديرو سينو ميتام أيوة ما في شيء كفيد على كان يتمجو قال قبيل على لا على كان سلطان سارك سلطان جيبي زرتي جبي كيسا مال قلت دايما ساري على كلا جرا ها ساري على كلا جرا جبي كيسا مال قلت لا انا ما تبرج كو بانجرتو نابرا خير فير هاريسا إيه كسجلة ديمي سي كم سراتنيا قدامي مي ترى ماشين ميتي سنجي انا مدور ازيلا ارجي برو جرتو كمستشفى جرت سنجر شباب كسا ديا سودمته شباب تمام نفاجر كترو سنجي كو تناجي تكم ازيني دقي منابه جتيني منان كو جتي كتا كم كدو متكامله مستشفى ديمته سنجر بر منا يالا ديمته شباب رهي كجرني سنجر هوي كترو أتي كترو هو نتكا بيلا بقوته بيك دائما نمي أتسلا دائما كي يجلس تتكا قرته دائما من كلات تسلاتي دائما ما سنو قرته زراتشو انا ملا المودي دي كو كانت انا لا رغي فدو انا أتي قرته لانجر سيجا فدير ما قرته دائما تكات ايه دائما اغاري إيش تقرت اسمت اغاري هاي بطارية كيسة دائما رجت دائما اغاري تنجرا كيف اغارتي ما مرة دائما فول إيساتو تكا قرته بيتو مرة كان ابو ارغوف جراتي دائما كي ارغو برباداتي دائما كي نمو سنجري ددانيتي دائما كي ميت سنجرا ما امبر اكن ما سيغاوتارا اكل منما تكوتي أنا سبارك بالمنا ما تكوت ترى ورد ولي قال لي مالي كان افو غاتا ما وني اتنانجي تبر أتي سيده ما ولا نقاها دائما كان نركلا أمري رقبة كامل غنم سيده ولا يار غنم سيده ولا نه مچو في دي كوتوتي چال توتله مي akka mucaa bakka jiru fidde mana kanatti akkasitti wali isa araarsaa jettee afaan kee dubbattee jirti. Qaxaroo sana eegee daa'imallee fidee dhufee jira. Mucaan meeti, isiin meeti. Kalas daa'ima itti gabbayee ol teessisa ka'a. Kana gabbayee teessisa. Daa'ima itti fidde. Caaltuu dhamma dhufti. Caaltuu duraas fidiiti. Caaltuu sila daa'ima xiqqishuu naagadii takka ta'an dadda oofu harka qabe. Itti dabalee oofuu maali? Kana dura hin dandeettaaf miti kala rakkoon qabu anatu waa hunda jidduu keessatti fixaati daamuca yoo fidii koottu namni jedheeti kan danda'u yoo bichiyyoo fiddee mana kan akkatti seensifte malee bar kan danda'u yoo bichiyyoo as hin jiraatin yoo ati ijoollee lachuu fudhattee badde ati hattuudha beekamaadha ani booda caaltuun ijjitabiin caaltuu argan booda. Wanni ijoollee fudhee badu maali? Durammaa fudhattee badde dur. Ana barqaltii hin jiru kaamila an dhiira dubbii ata kana حركات أدي قلت واي مالك يا ساوى حركات الدم لا دقيقة دبي أتم حركات كان عندي مدونه والله العظيم كاملة نانتو دبي حركات أتي تندين دوكا والله نانتو أني يا كان فيلا يا دفي دائما كيه أسين نافجيس أنا أرى جل مرد ودوات دي صلاتي سيغلامي ودوات دي صلاتي شهيد في دم بزيجر يوش أجيز اللي ربنا نقاف وانو دوات تيف خلاص وان كيرت تبر شهيد وان كيرت يعني وين شهيد ودم ترى كشهيد ودم وانا ما رأيت أتس وسو يعني نأجيزني ويدبر وسو بكتنا تون أجيزني عن شهيد كان أفو أتم دفيتي وان أرى ودولي سين نقطو أم أستاجالتو أبو أتجرى كذا ما تات يا كده في أبو قطعي أركان قطعي قاتي قطعي يلا دفري قطعون سنبيني دفي ما نقول maal godhaa? Caaltuu na sinjirtu bar. Bakka boolla seente caaltuu amma isaa kana fidu qabda. Afaan Oromooti. Dafe. Ati maa waan akkanaa qabattee deemte? Maa waan akkanaatti safaaxxate? Akkam safaaxummaan? Maaliif kanaan safaaxxate? Safaaxummaan.
كن سفات أمتى مالكين بتدير Maallaa keetii miti duuba Khalas, kanaafuu dhuftee asiin seenta. asiin seentaa Lola seenta seeta. asiin seentaa duuba harakaata nama kennan danda'aniiti manni isin teettanii harakaata itti naggootan mana kiyya daa'imni kee isin jala dhustanii harakaata itti naggootan daa'ima kiyya isiniin kun yoo anaa kana yoo na laaltani maal isin fakkaata isin jedhe Maal nutti fakkaata reema? Khalas kanaafuu maal itti fakkaanne bire mucayyoon fidee illee jirtu mucayyoon bakkuma jirtu jirti asii sodaafillee caatu sodaafillee isin yaani mucayyoo fidee kun naan jettanii isin sodaadhee albayyaa amma mucayyoo fidee isin hin jedhu hin finne mucayyoo jaalatanii jibbitanii funyaan isin qabee daa'ima keessa fichiisan dafiite amma na bira taa'e Mataan gad deebisatee jee? itti dawwalee dafi itti dawwaliiti afa ayila Gattaa telefoonni kun nuti as kenne. itti dawwaliiti telefoona si kenna rakkoon qabu telefoona rakkatiin itti dawwalii dafi ammaan tana daa'ima kana fidii koo jettaan dafi qalbii na bira hin jiru dura hin dawwalin eessa geeffatti daa'ima bakka isin geessiti takka amma dafiinaan Caaltu moo? caaltuuni daa'ima eessa geessiti saahiba isii tan bira geessite eenyu bira geessite maaliif mana kana baafte iciiti waa isiin waa irra jirtanii waan Hayyee gad deebisi kaatisa. takka naa himu baannaan kaamila har'a guyyaa kee guyyaa dhumaati Caaltuun geelesii bira kaaytu. shaada qabadhu dafi Geelesii bira geessite caaltuun. geeleen isii baay'ee dhattaa muuli eessa maaliif yoo barbaadde naayuun fidin An guyyaa lama qofa dhaqee maal dhageeffadhu yoo barbaadde naayuun fidin bakka jirti isiin jirtu natti miti anatu dhageeti si galaami akka turre fuudha dafe ammarti hin dawaliitti Geelesii bira geessite. hin dawalin siin jedhi hin dawalin kenni telefoonas kaayii lafa telefoon eessa bakki isin keetti eessa dafeetti Geelesii bira geessite. Guyyaa tokko malee naqqa. namni hiriyaa sinaa baay'eedha mana kam iddoo kam eessa geessite dafinatti Bakka itti dura miciyoo irraa fudhattisani. Bakka itti miciyoo irraa fudhattisani. maaf hojjibta isii walolanii jedhanii dhugaatti isii waloon dubbisan Bar miciyoo mana isiitii miti. isii waloon dubbisan Aboo gattaa kaayyee. isii waloon dubbisan ila Isii bira Ani laati sana geessite. gaarkisee naan mataa kaatti sibuuf deema harkaan gattaa Narra gad deebisi kaasaati. harkaan gattaa Aboo gad deebisi karaa kanaan safaatini. harkaan gattaa isin jedha dafii bakka maaliif mana kanaa baafte eessa geessite si qofa si malee eenyutu isii kana waliin jira namni isii tana gargaaru jiru nufa dafii natti nama dhiiraa keessa. Namni dhiiraa tokkichi hin jiru. Tokkichi hin jiru namni dhiiraa. Tokkos hin jiru. Dhiira tokkos hin jiru mure caaltuun daa'ima eessa geessite. Caaltuun daa'ima geelesii san bira geessite kaata gaafa daa'ima si biraa fuute. Miti isii biran geessin isii waliin dubbisan isii ani. Bar achumaas hin jedhe mana isiiti miti. Achii miti Mana isiiti miti ka. isii wal dubbifna namitti wal agarraa wal dubbifna. Beeke rooshaani maka. Rooshaan wayitu hin jiru bakka isiin amma geessite daa'ima geessite dafiiti. Amma fuudhanii deeman ka daa'ima. Fuudhanii deeman mustashfaa. Deemani. Daa'ima illee fudhattee deemte gara mustashfaa sinna yala haatatte. Fudhattee deemte shiboo of keessaa fuudhu. Ani kijibilaa ani kaamila kijibi. Maaliif kijiba dhaqi ilaali ka. Amma tasaa adda si baasee dhageeffadhu. Sitti dawwaluu caaltuun gaafata. Mataa kana adda si baasee akka namni ila. Wallaahi harkaa qabdi caaltuun daa'ima. Dhageeffadhu feestaala siguureeti saree si kenna. Wallaahi harkaa qabdi caaltuun daa'ima si wallaahi. Dhugaa wallaahi harkaa qabdi. An daa'ima yoo harka qabaatte harkaan qabdee yookaan mataa baadhatti sin jenne harka qabattu. Eessa geessite amma eessa jirti saati ammaa tana yeroo ammaa tana eessa argamti sin jedha. Amma mustashfaa irratti sin jedhee daa'ima fudhattee deemte. Mustashfaa tagana maratti haga ammaa mustashfaa maal gooti. Gara man deemu nama baate. Ati isii mustashfaa yeroo Sitti ture. Sitti ture malee isii nama baate. dhageeffadhu ammaa ati akkamii biraafte. Isiitu hojii deeme ka. Isiitu hojii deeme ka. Isin maanu akkamii kophaa deemte mustashfaa. Kophaa yoom deemte re? Kophaa yoo deemte geelesii hojii deemte. Wayi geelesii takkittiisani. Nama shan hojii qabdi. Ta duraa wajjin talaba dalaguu turte hojii deemte. Amma kanaaf furmaanni kee maali? Furmaanni kiyyamu. Kiyyamu. Maana rakkootti irraa furmaata kiyya ragaa fattaatu. Sirra rakkoo jira akkamitti waliin qaxarannee ganama ni dhufaati mucaa fidee dhufaa siin jedheeti mana na eegaa siin jedheeti isii mana ergitee kaatee ofii kophaa tan ta'e mana teessaati. Kophaa ta'e akkam taaree jala fiigaa oolaa bakki siin dhayite hundatti. Atama kanaafuu saati amma kana mucaa daa'ima asii naffisiiftama akkam. Sitti fichisiisee. Yalla dafare. Fiddu taa'e kaayyee tetteennee hin asiin amma dhufti. Amma hajjiin deemee jiraadhaan hin barreessa fiddee dhufti. Keef deemee dha. Dawwaluufi dafii kottuudhaan akka taasisa jirtu itti himu. Mustashfaa kam jirtam? Mustashfaa baggaa duraatti deettisan jirti. Haatuma haati dheettisan. Quuftanii yaar. Dhugaa dubbachaa quuftanii biriin quuftanii. Aanatu harka isiirra qabeera. Takka dhiira mataa keessa shugguuxii kanaan yoo adda isin baase
قطي التاني إلى قطي التاني أكستيتن تبرز سيجلامي سيجلامي خلاص جني كان أفهم دفي دول دول دولوا جرابر دفي سنجر دفي دولوا مجرا يلا دفري أنا دولوا مجرا دفي شباب كان دلكو أبو قد تبي كاسة قد ده بيسين كاميرا دفريات كويس شباب كان دلكو لك أسمع كتاي بسم الله. إيه سر تكتاي غرفي دنيا سيجارك فوقيه ما قول لا غرفي دنيا أسمع كتاي دلكو قلدي نجرو جالتني سنتا دركي يسلا عذرا الرقم الذي تتصلون به مغلق حاليا أو قد يكون خارج نطاق التغطية. ميساج برسيتي في دفي جوفلوتين يوم هنا كم يسجي كم برسف كاملة أبو قد تاي صح دائما كنا كيس سيجار سيسو تنجرو نغرسين دائما كيس دفي نتي بكني بدفي نتي أركاك أبدي سنجرا ما في الدرف تيسينو في الدرف تينات بكسين مي والله أركب دي والله بالله أركاك أبدي كسبان أنا أوصو متى أتسين بس دوغار دوبرو كاملة والله أركاك أبدي دايم والله أركاك أبدي أبو قد تاي كاسة هركب دي سير تري حاكي بجرتك ها؟ حاكي بجرتك مستشفى مي والله ربي نقولين هركب دي والله ربي يدنون ونقال نبلسين أركاك أبدي والله أركاك أبدي هركب دي والله أركاك أبدي خلاص كاملة حاجة بكسان نقول تدولتي وكميسي برستي في وان تك سين دبتة جالو دبتة والله بكساني دبينا دفيتهم منات شغودين أدنى سباس أفورو قالوا أتي ورا كرا كنا ما فهمت تذكر يكونوا فيها جيني شقوتي قبتين ما تو الجزائرين أسفر الرأي فتيكم أرجع جرتني سألتني موتو مستشفى ديم تشبه في الراباس وجمان جتشو وجمان شبه في الراباس وديم تدايم اللي وجمان كقبتي وجمان كقر إيه يجتشو لا تلفون ده ولينا تلفون لسيشيا كم سنو أقرتن ممكن لقى جرت فاجرة يعني موتو جيلة شيء تسين وجين ديم تسن دران يصير تولو دي تلفونا سألتن تلفونا لما فاق قبدي تلفونا كشوفها جرو osoo beeku beekaa irratti dawwalee jechuudha telefoona dalagu irratti dawwaluu didee anuu jechuudha yoo ani dafii kootu dheen daftee dhuftee jechuudha osoo wajjin jiraatee kootu naan jettu jetteeti daftee dhufti saniif sirra telefoona hojjetu irratti dawwaluu dhiise telefoona hojjetu irratti dawwalee jechuudha amma dawwalee fi jechuudha geelesii sirratti illee kophatti dawwalee isiif illee kophatti dawwalee fi hajjiin dhufutti jira bakka ati jirtu akka mustashfaa jirtu ani itti himee jira akkanatti dhufee shugguxxii fudhatee manatti kun olaas fararra'ee deeme jalaa baafadhu dheedheeni duraanuu nuti gabbaanee jirra mustashfarraa hajaatiin xumurannee gabbaane bakka akka inni simmiin bagga ittiin rakkoon qabu naan jette jalaa taaksii qabanne baafanne naan jedhanii jirani akkanatti hajjiin quufee jira jechuudha ta duraanii daranuu kun amma fuudhatee deddeemuun eegala jechuudha masaaraa kennuuf eegalanii natti fakkaate duraanillee ima deeman shugguxii tana garuu har'allee shugguxii bira fidee dhufe natti fakkaate akkana godhataa jira jechuudha namichi akka waan maraatu deemu dhiiga namaatu itti urgaa'e natti fakkaate namni dhiyeenya kana isattu kan jiru ofumaaf barbaadatu jira jechuudha inni illee namni akkanatti nama ajjeesu malee fuula jedhee fuulatu kun ammoo booda ofumaaf du'a jechuudha du'ee booda harka duballeessa tana sodaachuu jiraan osoo inni du'e osoo inni tarabbiituu dhuftee du'e amma waan akkana isin godheef isin ajjeesee malee hin jettan jechuudha saniif ani riyaa rabbi ajjeesii liyyuu jedhee du'aa itti godhu dhiise jechuudha osoo makiin ammaan nuti dhoofte harka isintu keessaa qabaa malee hin jedha kaisa abbaan badii isaa garuu kan mootuu booda badiin abbaan badii sun badiin isaa mul'atte jechuudha kama badiin qabnatu badiin isaa mul'atte duraan akkuma isiniin jedhe duraan yoo inni daa'ima fide itti qollafeetiin poolisii dawwala jedhee yaade inni daa'ima fidee hin dhufne jechuudha daa'imni fidee dhufe wayitu hin jiru jedhee akkanatti kun aangoo isaa fayyadamu jira akkanatti mataa ol qabatee waan akkanatti ofitti amantummaa qabaateefu dhibbatti ofitti amanee deema jechuudha waan inni argate hin beekne daa'imni wayitu fidu as kennitanii yookaan mataa si facaasa deebi'ee jiru achi dhabe jedhee deemee jechuudha yoo achi dhaqee ijoolleen achi keessa dalate ijoollee teenallee afaan oromoo dubbatu nama baay'eetu jira inni beekachuu gaafa mustashfaa gaafa isin deetti dhaqee dhuftee ammasii gabbaate jechuun isaanii na oolu akka inni dhaqee achi dhabe inni iyyuu beekachuu akka dhaqee isa duratti baate inni iyyuu beeka hundaafuu caaltuun illee mana jirtu yeroo isin daa'imsii fidattee dhufte walitti deebina inshaa Allah ammaaf nageetti.